hoteelota qananii ta'an caqasaa osoo jedhamtanii gara sammuu keessanitti kan dhufu hoteela Sharaatan Addisii fi eeyyatti biyyattiif hoteela abbaa urjii 5 lammaffaa kan ta'e hoteela Iskaalaayitii ta'uu ni danda'ama. Dhugaadhaa haala dinagdee biyya keenyaa tilmaama keessaa osoo hin galchin hoteela birrii biiliyoona 11.6 fi biiliyoona 9 itti bahe kana qananiidha jechuun kan isaanitti xiqqaatudha. Haa ta'u malee baaxiin isaa warqii karaatii 24 dibamee manneen fincaanii fi kan fooxaatti fannisan hundi warqii karaatii 24 kan dibamedha. Jaakkuzii warqii irraa hojjetame dabalatee iddoo hundatti warqiin kan itti dhangala'e hoteelota gurguddaa addunyaa kanaa kan tuffachiisee fi ijaarsa isaatiif birriin biiliyoona 300 fi biiliyoona 84 baasii kan itti taasifame abbaa urjii 7 jira yoo isiniin jenne maal jettu? Nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu maatii chaanaalii keenyaa har'aaf isiniif qooduuf kan qindeeffanne fiilmii jaallatamaa Fast and Furious 7 keessatti kan hammatamee fi abbaa urjii 7 addunyaa qofa kana akka ta'e kan himamuu fi ijaarsa isaatii fi birriin biiliyoona 300 fi biiliyoona 84 ol kan itti bahe waa'ee hoteela Emirates Palace qabannee dhiyaanneerra. Hoteelli kun itti boqochuu fi itti bashannanuuf yaadamee osoo hin taane lafa kanarratti moodeela addunyaa biraa yoo jedhame akka malee faarsuu hin ta'u. Nu waliin tura. Magaalaa guddittii gamtaa Emireetota Arabaa Dubaayitti kan argamu hoteelli Emirates Palace mootummaa biyyattii waliin qindaa'uun kan ijaaramedha. Hoteelli kun addunyaa kanarratti hoteela sadarkaa abbaa urjii 7 kan qabu ta'uu qaba jedhanii dhaabbileen hoteelaa fi sadarkaa kennan beekamtii kan kennaniif yoo ta'u ija Dubaay kan ta'ee fi sadarkaa idil addunyaatti ijoo dubbii guddaa kan ta'e hoteelli Alburuj illee isa kana caaluu hin dandeenye. Hoteelli Emirates Palace artistoonni bebbeekamoonni fiilmii fi muuziqaa kan itti filatanii fi yeroo isaanii hedduu kan itti dabarfatan akkasumas fiilmiin Fast and Furious wayita warabamutti fiilmicha keessatti hammatamee ture. Gama biraatiin immoo sirbituun Ameerikaa beekamtuun Kiristiinaa Aguleeraan bara 2008tti imala muuziqaa Back to Base jedhamee qopheessite irratti hoteela kana keessatti sirbiteetti. Hoteelli Emirates Palace kutaalee gurguddoo 390 kan qabu yoo ta'u kunneen keessaa immoo 22 isaanii wanti hundumtuu kan guutamee fi maatii lakkoofsa hedduu qabanii fi kan oolan yoo ta'u 92 immoo meeshaaleen hundi kan guutamee fi maatii lakkoofsa xiqqaa qabanii fi kan tajaajiludha. Kutaaleen ciisichaa kunneen yookiin Sweet Rooms jedhaman albuuda haamaa yookiin maarbiliin kan faayamanii fi qaanummaan qaamaan wayita argamu maal akka fakkaatu ifatti kan mirkaneessanidha. Dabalataanis dhaabbilee gurguddoo lama tajaajila spa kennan bakka galaana daarii itti bashannanan galma namoota 2500 keessummeessuu danda'u bakka helikopteritti qubatu lama reesturaantoonni addunyaa qananii ta'anii fi suuqiiwwan meeshaalee gatii guddaa qaban itti gurguramanii fi kanneen biroos hedduminaan qabam. Hoteelli qananii Emirates Palace kun ijaarsa isaatii fi doolaarri biiliyoona 3 yookiin birriin biiliyoona 300 fi biiliyoona 84 kan itti dhangala'e yoo ta'u baasii ijaarsaatiin hoteelonni dorgomaa ta'anii fi kanaan dura seenaa ijaarsa hoteelaatiin addunyaa kanarraa turan keessaa hoteela 2 qofatu argama. Isaanis Ameerikaatti kan argamu Cosmopolitanaa fi kan Singapore Marina Bay Sands qofadha. Hoteelli Emirates Palace kan ijaarame bal'ina hektaar 100 yookiin iskoor kiiloomeetira 1000 irratti yoo ta'u dheerinni bahaa hanga dhiyaatti jiru kiiloomeetira 1dha. Kun jechuun bal'inni waliigalaa hoteela kanaa istaadiyeemota 10 ni liqimsa jechuudha. Akkasittiin bal'atee Abu Dhabii kan ta'e hoteelli kun kan ijaarame bara 2005tti ture. Gara mooraa hoteela kanaatti seenuuf balbalawwan tajaajilan keessaa inni tokko namoota kabajamuuf yookiin VIP yoo ta'u keessummoota mootummaa olaanoo fi maatiiwwan mootii fi addatti kan tajaajilanidha. Kanaan alatti balbalawwan hafan keessummoota hundumaa fi banaadha. Akkuma mooraa keessa seentaniin bitaa fi mirga irratti mukkeewwan teemiraa fi yaa'a bishaanii babbareeduun ni argamu. Moora kanatti akkuma tarkaanfii tokko deemtaniin dhugumattuu bakka adda akka dhuftan ni hubattu. Hoteelli kun gamoowwan dhedheeroo Dubaayitti siqee argamuun isaa bareedina addaa gonfachiiseeraaf. Yaa'a bishaanii mukkeewwan teemiraatiin marfaman akkuma dabatanitti AMFN yookiin ani deeggaraadha kan jedhu yaa'a kanarratti barreeffameera. Gara kutaa muummee hoteela kanaatti seenuuf gulantaawwan hedduu bahuutu barbaachisa. Gulantaawwan kunneen osoo ba'aa jirtanii
lagni namtolchee argitan bareedinni isaa kan ajaa'ibsiisudha. Lagni kun guyyaa ifaa aduutiinis ta'ee galgala ifaawwan elektirikaa isaa marsaniin hoteela kanaa fi bareedina himamuu hin dandeenye gonfachiiseera. Gulantaa kana osuma bahaa jirtanii kutaa muummee hoteela kanaa arguu ni dandeessu. Gulantaa kanas konkolaataa qabattaniis bahuu ni dandeessu. Haa ta'u malee konkolaataan kan eeyyimamu hanga darbii afuraffaa qofaatti waan ta'eef konkolaataan yoo dhuftan darbii kana irratti bu'uu qabdu. Hoteelli kun sirna uffannaa aadaa kan qabu waan ta'eef uffannaa kan akka tuuttaa, bishaanitti daakanii fi kopheewwan quba agarsiisan kaawwatanii galuun dhorkaadha. Hoteelli Emirates Palace gara sirna deeggarsa mootummaatti kan ce'e bara 2020 irraa eegalee yoo ta'u, bareedinaa fi nageenya qaama hoteelichaa eeguuf itti gaafatamummaa kan kennamee fi dhaabbata Chaayinaa Mandarin Oriental Group jedhamudha. Dhaabbatni kun hoteela kanaa fi waggoota lamaaf hojiiwwan haaromsaa hojjete ture. Balbala muummee hoteela kanaa osoo hin seenin fuulduratti sa'aatiin guddaa Rolex guddatee hojjetame fannifamee ni jira. Gara hoteela kanaa osoo hin seenin gara galaanaa Abu Dhaabiitti fuula keessan wayitaa naannessan tulluu addaan kutuun daandiin bal'aa hojjetame ni argama. Daandiin kun hoteela kanarraa gara daarii galaanaatti kan nu geessu yoo ta'u, kaayyoo kanaafis konkolaattota qananii hoteelichi qopheesseera keessummoota isaaf. Hotel Emirates Palace ijaarsaaf maallaqni guddaan kan qisaasame osoo hin taane ogummaa ijaarsa gamoo fi dandeettii artiin kan guutamee fi yaadannoo keenya keessaa kan hin bannedha. Gamoowwan hoteela kanaa malawwan ijaarsaa gamoo Arabiyaa, mala ijaarsaa gamoo Awurooppaa waliin qaawwa tokko malee waliin wal simsiisuun kan ijaarame yoo ta'u, tokkoon kutaalee bareedinaa fi kabaja guddaan ida'amanii akka ol baatan taasifameeti kan ijaarame. Handhuura gamtaa Emireetota Arabaa irratti kan argamu kun hoteela qofa osoo hin taane bakka namoonni hedduun walitti gahanidha yoo jedhame kan itti baay'atu miti. Gabaabumatti Paalaasiin Emirates qananummaan olaanaa fi dandeettiin sirnaa fi ogummaa ijaarsaa kan itti ibsamedha. Haalli mooraa isaa keessa jiru haala teessuma lafaa naannoo isaa keessa jiru waliin ida'amee ijaa fi wantoota mul'atanii fi sagaleewwan yaa'aan bishaanii waliin addunyaa biraa kan uumanii fi boqonnaa sammuufis ta'ee qaamaatii fi baay'ee filatamaadha. Balbala hoteelichaa akkuma tarkaanfattanii darbitanitti keessummeessitoota hoteelichaa kabajaa fi jaalala guddaan isin simatanii dabalatan baaxii fi keenya irratti wantoonni taajjabdan hundi haamilee mootii isinitti uumama. Tokkoon rogaa keenyanii osoo waan tokko hin dabsin dandeettii artii olaanaatiin kan faayame yoo ta'u, warqii fi haamaa yookiin maarbiliidhaan bocawwanii fi faayawwaniin kan calaqqisudha. Gara baaxiitti ija keessan wayitaa naannessan immoo baaxiin yookiin koornisii muummeen warqiin kan dibamedha. Osuma jennu kutaa keessoo hoteela kanaa keessatti bakka hundatti warqiin waan dhangala'ee fakkaata. Hoteela kanaaf warqiin akka qananii yookiin qabeenya guddaatti kan fudhatamu osoo hin taane sibiila idilee baratame fakkaata. Manni fincaanillee osoo hin hafin baaxiinii fi fooxaan kan itti fannifaman warqii kaaraatii 24 fi albuuda haamaa yookiin maarbiliirraa kan hojjetamanidha. Hoteelli kun dhugumattuu mana mootii, maatii mootii fi madaaludha. Fedhiiwwan keessan akka isiniif raawwatamu hunduu dursa kan itti yaadamee fi of eeggannoo cimaan guutamuusaa kan itti mirkanaa'udha. Kutaa hoteelichaa tokkorraa gara biraatti wanta sosochootanitti wanta bareedaa ijaaf toluu fi sagaleedhaan sammuu keessan bohaarsitaniiti. Sagalee suutan bishaan cophuu fi sagalee yaa'aa bishaanirraa kaasee warqiiwwan baaxii irraa bareedinni calaqqisu waanuma kuusaa urjii keessaa jirtan fakkeessa. Kutaan hoteelii tokko kutaa kana inni caala jechuun wal dorgomsiisuun baay'ee ulfaataa ta'uu darbees wanti ijaan daawwattanii fi sagaleen dhageessan irra deebiin kan hin argannee fi kan hin nuffamnedha. Hoteela Emirates Palace keessatti sekoondiin dabarsitan hundi artii fi ogummaa ijaarsaatii fi hagam jaalala akka qabdan kan itti madaaltanii fi itti gammaddanidha. Kutaalee keessummoonni itti boqotanii fi gulantaawwan irratti kan argaman siwiit ruumota daawwachuu jalqabuu keessaniin duratti haala qananii fi meeshaalee qananiitiin gammadoo ta'uuf dursa of qopheessuu qabdu. Bakki hoteelaa kun akka warqii qulqulluutti dhibee hin qabu kun hoteela Emirates alatti eessattuu hin argamu. Kutaa kennitaa fi bal'aa ta'e irraa kaasee kutaan siwiit sirna mootii kabajaa fi dinqisiifannaan dirqama akkanatti ta'e kun keessummoonni fi tajaajilli hundumtuu nagaan guutamuu ammayyummaa waliin kabajaa gonfachiisa. Tokkoon kutaa hoteelichaa achuma teessanii wantoota naannawaa keessan jiru daawwachuu fi ija keessanii fi gammachuu kennuu fi kan dandeessisan yoo ta'u, fuullee keessanitti
bakka cirrachaa gammoojjii fi biqiltuuwwan wal makanii argamanis haala salphaan ni daawwatamu. Tokkoon tokkoon tajaajila of eeggannoon kan itti yaadamee fi keessummoota hundaaf haala addaa ta'een kan itti dhiyaatu waan ta'eef gara kutaa itti boqotanitti wayita seenanitti jilba qananii irraa teessu jechuudha. Qananiin kunis haala mijaa'ummaa guddaa isiniif uuma. Hoteela Emirates Palaasitti gara kutaa itti boqotanitti wayita seenamu jalqaba irratti kutaa kamiin keessa turuu fi yeroo gaarii dabarsuu akka feetan kan itti murteessidha. Garuu immoo murteessuu fi baay'ee rakkattu. Mana jireenyaa baay'ee bal'aa fi bal'ina farda gulufsiisuu kan qabuu fi meeshaalee mana keessa ittiin tajaajilaman kan haammate hoteelli kun iddoo biraadha qulqullinaanis ta'ee bareedinaan kan argachuu hin dandeenye kutaa kana keessatti wayita argitanitti immoo kan hin eeggamnee fi kan nama ajaa'ibsiisudha. Kutaaleen Iswiit Ruumsi jedhaman kunneen gulantaa gadi hanga olaanaatti kan jiran kunneen biiroo mataa isaanii fi bareedina kan qaban yoo ta'u bakka bishaanitti daakan kan tuffachiisan kutaa qaamatti dhiqatan hanga ho'aa barbaadaniin fayyadamaa dabalataanis wanti fooxaa itti fannisan osoo hin hafin jaakkuzii warqii irraa hojjetamanidha. Akkaatuma sadarkaa isaaniitti lakkoofsi isaanii gargara haa ta'u malee fedhii tokkoon keessummoota of eeggannoon kan hordofanii fi hanqinni yoo jiraates battalumatti kan guutan tokkoon kutaaleetii fi yoo xinnaate namni tokko kan qophaa'ee jira. Namoonni maamilaa keessummeessan kunneen leenjii keessummeessuu olaanaa kan fudhatanii fi gocha isaaniitiin kan galateeffataman kamiinuu caalaa immoo gammachuu fi itti quufinsa maamiltoota irratti xiyyeeffachuun olii gadi kaachaa kan oolanii fi bulanidha. Gara kutaa bal'aa keessummaan itti simatamuu fi baaritti goruu kan feetan yoo ta'e immoo akaakuu fi sadarkaan qananummaa daangaa hin qabaanne jiraachuusaa ni mirkaneessitu. Guddatanii kan argaman ijaarsawwan utubaawwanii fi gidduu isaaniitti kan argamu kuufamawwan aartii hedduu jiranii fi ijaaf bareedinaa fi haamilee guddaa kan uuman baay'ee bareedurraa kan ka'aniin yeroo dheeraaf fayyadamtanii akka turtanii fi bakka jirtanis kan nama dagachiisanidha. Utubaawwan gidduutti kan taajabdan dhimmi biraa immoo gulantaawwan hedduurratti bishaan gadi yaa'udha. Bishaan gadi yaa'u kun baay'ee barraaqsanii suutaanii wayita yaa'u sagaleen isaa laphee namaa hawwata. Bareedina baay'ee jajamee fakkaatuu fi kabaja guddaa kan gonfachiisan gara hoteela kanaatti namoota yeroo jalqabaatiif dhufan yookiin jaja hoteela kanaa dhaga'uunis kan dhufanis qofa osoo hin taane waa'ee hoteela kanaa baay'ee beeknaa kan jedhes ta'ee iddoo sana turanis baay'ee fayyadanii ni hafu. Nyaatawwan akaakuu adda addaa kan yaaltan yoo ta'ee fi dhandhama nyaataatiif iddoo guddaa kan qabdan yoo ta'e immoo iddoo sirriin hoteela Paalaasii Emireetsidha. Hoteelli kun akaakuuwwan mana nyaataa yookiin reestooraantii hedduun kan itti argamanii fi filannoowwan sirna nyaataa kan itti jiranidha. Hoteela kanatti nyaatawwan guutuu addunyaa fi nyaatawwan aadaa Arabaa kan itti argaman yoo ta'u galteewwanii fi akaakuuwwan nyaataa hundi ogeeyyoota nyaataa addunyaa kanaatiin kan filatamanii fi galteewwan haaraatiin kan qophaa'anidha. Hoteela kanatti yeroo irbaata gaarii kan dabarsitan yoo ta'e umurii keessan guutuu yaadannoo hin daganne akka qabaattan mirkaneeffattaniitu jechuudha. Kunuunsaa fi dhiyeessa keessummootaa qananii fi qophii akkasumas sirna nyaataa sadarkaa idil addunyaa qabuun dabalataanidha. Hoteela Paalaas Emireets tokkoon sosochii keessaniin galaana gammachuu keessa daakaa akka jirtanitti fudhachuudha. Hoteelli Paalaas Emireets sadarkaa idil addunyaatti beekamtii kan qabuu fi badhaafameesidha. Tajaajila ispaa argachuuf wayita goortanitti immoo kunuunsi fi keessummeessuun mootii dhugaatii fi taasifamu yoo argattan hin dinqamina yookiin yaada biraa sammuu keessatti hin fidina. Isinirraa kan eegamu bashannanaa fi yaadaa fi dhiphina keessaniin nagaatti jettanii akka mucaa guddistuutti kunuunsa isiniif kennamu fudhachuu qofadha. Goota jabinaa qaama keessanii qorachuu kan feetan yoo ta'e immoo hoteelicha keessatti filannoowwan hedduu ni jiru. Hoteela kana keessatti ispoortiiwwan bishaanii, bashannana daarii galaanaa, akaakuuwwan ispoortii adda addaas ta'ee dorgommiiwwan gammoojjii kan jiran yoo ta'u gara hoteelichaatti kan gortan yoo ta'e immoo hundumaafuu qixa tajaajila kan kennu iddoon gahaa jiimii fi ispoortii itti hojjetan ni jira. Fedhii keessan yoo ta'e immoo dhuunfaan isin leenjisuu kan danda'anii fi leenjistoota ogummaa hedduun ga'oomanii fi muuxannoo yeroo dheeraa qaban isiniif qophaa'aniiru. Kutaa jiimii kanatti guyyaa tokkoof illee erga of madaltaniin booda bakka bishaan itti daakan bareedduutti qaama keessan bashannansiisaa achumaanis kutaa nyaataa achumatti argamu keessaa nyaata feetan ni soorattu. Hoteelli Paalaas Emireets tajaajila dorgomaa hin qabaanne dhiyeessuun
tokkoon keessummaa yookiin daawwataan hanga dhumaatti fedhii isaa guuttatee deemuu akka danda'uu fi karoorfamee kan hojjetamedha. Mooraa bal'aasaa keessas suusata harkaafachaa ija keessan asiifachi kan ergatan yoo ta'e wanti agartuu keessanitti dhufu yeroo karoorfattaniin caalaa achuma akka turtan isin dirqisiisuu danda'a. Masjiidni mootii fi kuufama bishaanii cinaa isaatti argamu wayita kallattii tokkoon daawwattan yaadannoo hin dagatamne qabattanii deemtu. Kanaafudha hoteelli Emireetotaa hoteela qofa osoo hin taane bakka hawwataa of danda'edha kan jedhamu. Kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa yaadaan gara Emireetis deemtanii hoteela qananii kanaan akka bashannantan abdii qabna. Chaanaalii keenyaa osoo dhiyaate yookiin beekni kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amu irratti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabiskiraayib fi sheer gochuun chaanaalii kanas namoota biroo bira akka gahuu fi osoo nu deeggattanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isiniif hawwina.